Mana barbaadde si keessa. Galatoom situ naa kireeffata? Nama naa kireeffatu dhabeet mana naa kireeffata? Hangamta akkana tuffatte abboo? Hangamta akkana tuffatte? Hagana tuffatte mana si kireeffadha naan jetta? Mana dhabeeti maallaqa dhabeeti? Fillee haaloltuu fi diraga. Maaliif akkanaan jetta maa? Maa mana maallaqa dhabeesin jedhe kan naa kireeffattuuf? Wanni dhufe haa dhufu ati dhiiree yoo taate mana sanii na baasta akkam? Buni. Ati dhiiree yoo taate mana sanii harkistee na baasta. Seerri abbaa fedhee haa dhufu. Isi maal rakkoo irraa gaa? Rakkoo irraan geettaa? Rakkoo isirraan ga'e ani immoo rakkoo isirra geessite dachaa godhee isii deebisa akka. Maal abdatanii qoyise? Dachaa godhee isii dabala. Maal abdata? Rakkoo isirra geessitaami anis rakkoo san caalu rakkoo isirra geessite san ka caalu dachaa godhee isii kafala. Gaafsan garuu buneen arraba tana maal dubbatte ragaa si'a taatu. Na dhaggeeffadhaan jaartiiti yaa. Buneen waan sodaatu si fakkaata. Sababa kan kee mana sanuu dhufuu dhabe sababa jaartiiti bira dhaquu barbaada mana anaaba jechuun haarii qaba. Jaartan teemu mana kireeffadhu kamaarree. Maaliif kireeffadhu kireeffadhu? Jaarsa qaba. Dhaqee hojii jiraachuu barbaada. Sababa keetiif malee dhaqee hojii jiraachuu. Manni sun jaarsa qaba. Rakkoon sanii jaarsa qabdi. Is jaarsa qaba? Kasanii siin galchu ati bali. Hin ba'u. Hin baatu? Hin ba'u. Nama yoo taate ati mana sanii na baasi. Nama akkanaa taata kiiloon kan kee nama waan hanganaas hin se'u ture. Bara nama kabajaan sagalataadha. Kabajaan na kadhattee? Mana barbaadde si keessa. Galatoom situ naa kireeffata? Nama naa kireeffatu dhabeet mana naa kireeffata? Hangamta akkana tuffatte abboo? Hangamta akkana tuffatte? Hagana tuffatte mana si kireeffadha naan jetta? Mana dhabeeti maallaqa dhabeeti? Fillee haaloltuu fi diraga. Maaliif akkanaan jetta maa? Maa mana maallaqa dhabeesin jedhe kan naa kireeffattuuf? Wanni dhufe haa dhufu ati dhiiree yoo taate mana sanii na baasta akkam? Buni. Ati dhiiree yoo taate mana sanii harkistee na baasta. Seerri abbaa fedhee haa dhufu. Isi maal rakkoo irraa gaa? Rakkoo irraan geettaa? Rakkoo isirraan ga'e ani immoo rakkoo isirra geessite dachaa godhee isii deebisa akka. Maal abdatanii qoyise? Dachaa godhee isii dabala. Maal abdata? Rakkoo isirra geessitaami anis rakkoo san caalu rakkoo isirra geessite san ka caalu dachaa godhee isii kafala. Gaafsan garuu buneen arraba tana maal dubbatte ragaa si'a taatu. Na dhaggeeffadhaan jaartiiti yaa. Buneen waan sodaa. Shamarran kan fuulee hordoftoota kabajamtoota kiyya akkam nagaa fayyaa jirtu isin jechaa deebi'ee dhufee jira yoo samuuna viidiyoolee daddalagaan jiru natti hin tolle dadabbaraa jira. Dibbirsheen keessa galee akkasitti bakka yawwaaluma jireenyaa kana bakka. Na bunii bira dangadda viidiyoo bunii mana caaltu jirti. Viidiyoo wayii dhaqee na waraabde viidiyoo anaa quban qabne na waraabde garuu ani waan birootiif dhaqee egas immoo isin argite naan dhiiseetuma walitti nu araarsi jedhee. Inna walitti nu araarsuu daran isin akka waan isin deeggartuu bultii isin bultii biroo seente anillee isheen barbaadu isinillee akkanan barbaadu jette kuni dhalaaf dhalaa wal ga'uun sharriidha. Sharrii dhala yaadde waan ta'eef kanaaf caaltutti illee caaltuu jalallee deemee isin cinqumnaamina kan na dabbare viidiyoo yoo inni dhiisif tokko fa'a ammaaf immoo ani bunii waamee seerumaan jechuun waan itti himu jira itti hime mana sanii akka baatu. Yoo barbaadde mana kireeffattee galte yoo barbaadde ishee bira deebitu yoo barbaadde karaa feete deemuu dandeetti garuu bunii fi caaltuun adda ba'uu qabu. Roodiksha. Kabajaan ni gaafadha. Kabajaan dinnaan immoo jara lamaan wal dhabsiisuu danda'a. Wal dhabsiisuu danda'a ammaaf isii bunii qaxaree jira asitti waamee jira ni dhufti. Tun ta'isii daranii taan tataan jira caaltu arganii tana indamu tun caaltu sharrummatti. Akka isin haasawuma isiiti deengadda yoo viidiyoo wajjin dalagoon waan hagana waan hojjettillee hin beeku amma durallee yoo waan waliin jennee jiru bakka hin tirtetti. Akka nama argitee caaltuu miidhee ijuma ofiitti kanaan qabatamaan argitee akka waan kaan akkasitti aanatti akkana godhattee ishee bira ogeettee dhakamaanuu dhawuu ooltu shakkaan sodaadha. Innaa maraafuu hordoftoota kabajamtoota kenna keessin dhuftutti na eegaa wajjin eeyina dawwalee jira garuu sossobee waame deengadda diidee biraa deeme. Innaa amma waan birootiif si waamee jedhani waan isin jettu wajjumaan kalaallu ta'a. Hanga yeroo saniitti nu faana tura. Bunii eegaa jira. Haga buniin dhuftutti na faana tura isiniin jedhanii dubbii tiyyaan allee dhufaarti. Dakaa ol deemaa arti mul'atti. Kaameraa yoo itti himama akka viidiyoo waraabaa jirullee maaliif rakkoo tokko hin qabu. Hojjettoota biyya na eegaa. Ahlan bunii. Eshi nagaan. Akkam. Fayyaadha. Fayyaa.
جرة Jirta. الحمد لله. Kana siqe. ما Jechuun viidiyoo waraabaa. ايش Maa ايوه ما adduma dhufte. ما سر علي دوبا واف دير في تهدى. Jechuun akkoo dhufte daa'ima. الحمد لله. Daa'imtu إن ijoollee. قد أنا قافت نمال قلت أنا قافت. Akka. Ingala. إيه Ingala jechuun kaa daa'ima namoota dhiiftee dhufte. هذا إنه Waliin dhufte ijoollee. Waliin dhufte. أنا والجالتني Akka. أكما بوليسا هو بوليتي وجراتا. Wal jaalatanii. Daa'imti jechuun daa'ima yoo dhuftu daa'imti kan gadi qaadha. ركون قف ولي ميدا. Akkam. الحمد لله. ما شهر واد. Ayyam. Maa muddamtare. Gurdee maarta. أنا دلقا قبل بيتي سنيف. Maal يروك يا جوبون بربادو با. سنيف ركون بقى. Haa as na bira dhufu yeroo fe'u. إيه ركون. Sa'aatii sirraa biraa. ساعتي سينو جنا بدي أسو سنيت. تاي هرم دائما هرم كيوس سنو وجيتو. Maa harma sa'aatii deema furoosii salaa. إيه دائما ميما. Maa qoosta. Maa xibaarii baay'ate kama. Si fakkaate. Xibaaree kana taasisu nugaa alhamdulillah. Banni xibaartanii. Innaan jechuun nama waan birootiif yookiin waa sirra hajame yookiin sitti illee hajames waan osoo hin ta'e waa sitti mufi. Mastaaqaqaa yookiin immoo beeksisa. Mastangaqa. Mastaaqaqaa. Okay maastaawoqiyaa hojjetan Mastaaqaqaa saayii. osoo hin ta'in beeksisa. Beeksisa jechuun barbaadeeti. Beeksisan barbaadu. Mastaaqaqaa. Maastangaqaa jechuun maal taate? Of eeggannoo jechuudha. Sarqee. Of eeggannoo yookiin sarara diimaa. Maali sarara diimaa waan Ulfaatiin jiru ani. waan qaaqa haasaa dhabe. Laa. Ammaa fi ati egaa caaltuu galte kan turte. Amma torbaan lamaaf ta'e. Torbaan lama ji'a jechuudha. Taa'ee kanaa torbaan lama. Maaltu si qeeti? Amma wanna nagee jira. Eessee. Gabaabumatti dhiifamallee narraa ta'e yaani kabajamaa sitti hima. Caaltuu biraa akka baatu si barbaade. Ani. Eh. Uy meeqaatu ba'a? Wallaa kolfatti hin jiru. Safaa bareeddaa abboo? Si qoosaa si fakkaata. Safaa bareeddaa. Akkam jechuudha. Safaa bareedda. Safaa bareeda jechuudha. Maal jechuudha? Maal jechuu barbaaddeetti raayit kamana caaltuu bahinaan jettu. Kamana caaltuu immoo akka bahu kan naa'imu sii miti ishee. Wallaa dhugaan sin jaa mana caaltuuti akka baatu barbaada. Hin bahu. Tokkoffaa na dhagaye. Atumtuu akka caaltuu biree ta'e hin barbaadu. Lammaffaa ammallee immoo daa'imti tiyya daa'ima achi fiddanii yoo daa'imtan ta'e dhoofte atuu mumkin maaltu beeka daa'imti yaa dhoowuu dandeetti. Nadhaa. Rakkoon qabu. Walumaa galatti. Sirnaadhaa sanuu sirriittidha. Inni amma na dhagaye. Sirriittidha. Buni na dhagaye. Maal na godheedha? Amma waa takka sin godhu mana caaltuuti bahe. Maaltu geessun? Amma mana kan keetii miti beesun qaata baate mana kan keetirra. Mana kiyyaa miti ni beeka. Keetii. Caaltuuti yoo caaltuun akka nagaan jiraattu baate manuma caaltuun jirtu. Maaltu si gahee dhaaraati? Yoo akkasii rakkoo isirraan geessu. Isiin jaarsa qabdi. Kaayitanii ati natti. Bakka inni natti hin dubbanne jaarsi isiitu natti hin dubbanne maaltu si geessi? Uffata beekullee osoo of kabajee bareeda. Maaltu si gahee dhaaree? Wallaan sitti osoo of kabajee bareeda. Kana bira dhaabbattee jaarsa qabdi jechuun kunu. Jaarsa qabdi ka'ee. Tuffinaa qabdi. Jaarsa qabdi. Jaarsiitu natti hin dubbanne kan na dubbattuuf eenyu waan taateef hanga ammaatu hiriyyaa kanaan dura hiriyyaa isheetii akka gara isheetiin osoo hin ta'in ana seeddota akka yeroo gaddutti yeroo gammachuutti. Ni faana turte hanga sansi kabajeetsan. Seerumte. Hangan takka kan dhufeetiin akka dubbisu na godhe waan santu na dirqisiise yaadannoo keenya duraanii san. Akka yeroo maatii akka walitti sassaabamnee yeroo ayyaana koo dabarsu yeroo gadda keenya yeroo gammachuu kennaa waan nu cina dhaabbattee turte. Naa rabsaa jirtaa sinya. Si arrabsaan jiru kabaja saniif hadha dhufee sin jedhaara bakka kana. Bakka kana dhaabbi yaaddannoo san. Caaltuun jaarsa qabdi jechuun naa rabsaa. Jaarsa qabdee kun waan maa dhugaa jirtu dhiibdaa. Na dhageeffadhu. Dhugaa jirtu maa beeku liqeessuun barbaade kana itti nyaadhu jaarsa qabdi. Bakka. Buni na dhage. Amma nagaa mana sanii baatamu hin baatu. Hin bahu. Hin baatu. Hin bahu. Gaafa isa irra rakkoon ga'ee akkam ta'a. Wanti dhufee dhufu mi'aati nama. Wallahi. Dhiiraa fidi waan fidi. Si'aan si dha'uu barbaadamu maaliif akkana godha? Maaliif na dhooftamaa? Dubartii dha'uun kabaja dhiiraa kabaja kan keessatti sin godhu. Amma si tuqaan jiru. Tuffiidha malee si tuffachiisa beekte. Ani bar sirraa mirga hin qabu sitti hima. Akkana na yaamna dubbisuun keetu kun tuffiidha beekte hangas tuffadhe. Hangaati sin Kabajaan sitti tuffiidha? Kun kabajaamti. Haala tuffiitii mana sanii naa bahinaan jiraata. Ilmoo kee dha'uu dandeetta. Ilmoon kan kee mootu ilmoo kee cinquu danda'a. Kanaaf bakka tokko ta'anii wal cinquu danda'an naan jira. Yoo barbaade. Ana malee ati loli malee. Wanni dhufe haa dhufu baga dheellee anis soo dhee baga dhee. Beekte ilmoon hiriyaatiyyaa ilmootiyya.
Ani kam Akkasitti ati walumaa galatti waa'ee ilmu dhiise ijoollee walaa dhuftu rakkoo takka hin qabu. Waa'ee ijoollee dhiise. Kasanii sin galchu. Sababatiin san kuyoo kasu si aarte ijoollee walaa dhuftu rakkoo hin qabu ijoollee maal taati miti. Sun galchu. Garuu atummaan caaltuu bira bahe. Hin bahu. Yoo mana. Bahu maal argatta taa'u maal argatta. Mana barbaadde sii keessa. Galatoom siif naa kireeffata nama naa kireeffatu dhabeet mana naa kireeffata. Hangamta akkana tuffatte abboo. Hangam takkana tuffatte hagana tuffatte mana si kireeffadha naan jetta. Mana dhabeeti maallaqa dhabeeti. Fillee haaloltuu fi dinaga. Maaliif akkanaan jetta maa? Maa mana maallaqa dhabeesi hin jedhe kan naa kireeffattuuf. Wanni dhufe haa dhufu ati dhiiree yoo taate mana sanii na baasta akkam. Buni. Ati dhiiree yoo taate mana sanii harkistee na baasta. Seerri abbaa fedhee haa dhufu. Isi maal rakkoo irraa gaa? Rakkoo irraan geetta? Rakkoo isirraan ga'e ani immoo rakkoo isirra geessite dachaa godhee isii deebisa akka. Maal abdatanii qoyise? Dachaa godhee isii dabala. Maal abdate? Rakkoo isirra geessitaani anis rakkoo san caalu rakkoo isirra geessite san ka caalu dachaa godhee isii kafala. Gaafsan garuu buneen arraba kana maal dubbatte ragaa si'a taatu. Na dhaggeeffadhaan jaartii tiyyaa. Buneen waan sodaatu si fakkaata. Sababa kan kee mana sanuu dhufuu dhabe sababa jaartii bira dhaquu barbaada mana anaabaa jechuun haarii qaba. Jaartan teemu mana kireeffadhu qamaarree. Maaliif kireef gara kisiin kireeffatte? Jaarsa qaba. Dhaqee hojii jiraachuu barbaada. Sababa keetiif malee dhaqee hojii jiraachuu. Manni sun jaarsa qaba. Rakkoon sanii bar jaarsa qabdi. Is jaarsa qaba? Hasanii siin galchu ati bahi. Hin bahu. Hin baatu? Hin bahu. Nama yoo taate ati mana sanii na baasi. Nama akkanaa taata kiiloon kan kee nama waan hanganaa sin se'u ture. Bara nama kabajaan sa kadhataa? Kabajaan na kadhattee? Ishii mee maal sulolchiiti? Mee maal sulolchiiti? Mee waamu sulolchiiti? Tokko faasiimu mana hiriyaa kee keessa bahinaan jechuu kan kee lammaffaa mootuyyuu ani hiyyeetti miti si galee kamana naa kireeffattuuf. Osheenuu si kireeffadha naan jenne. Eenyu an taateef ati eenyu? Eenyu ati? Birrii dhabde siin jenne. Ati eenyu? Birrii dhabde siin jenne. Isheenyu an taateef naa kireeffatta. Maan na hanta ንገረኝ እስቲ ማን ስለሆንክ ነው ለእኔ ቤት የምትከራይልኝ? ነው ወይስ ወንድነትህን እያሳየ ነው ሀብታም መሆንህን እያሳየ ነው? Nalagee akka maaliitti na fudhatta. Zoor bela. Akkas jechuu kiyyaa nalagee fudhu sitti ma. Dubbattee duute. Nalagee fudhu. Dubbattee duute. Si hiriyaadhami. Ana jaartidha hojii jiraachuu barbaadaa bayii si. Hojii jiraatu heddaa. Jaarsa qabdi jaarsa wajjin jiraataa jirtu. Bar waa'ee sanii dhiisi siin jedhan. Maaltu si gahee hin dhiisu? Amma booda miidhaan caaltu irra geessistu hundinuu gara kiyya ga'a. Siifin hima. Amma booda ija badduutiin caaltu ol jettee ilaalte taanaan ija kan keessa balleessa. Addaan nu baasaa raayu. Ija kan keessa balleessa muktaar. Wallahi. Ragaa si'a taatu. Eebanni. Buneen dabeetti si fakkaattee? Laa onni ni qabda amma. Dabeetti si fakkaattee? Onni argeera wanni qabda. Buneen sodaatteeti muktaar badee muktaar mana sanii ani jaamtu walitti gochuu barbaada. Asiin jedhuufi boolla seen. Kabajaan si gaafatan akkana. Boolla seen. Ani bar nama jaarsa kiyya bira taa'een sooshaal miidiyaa irratti ol ba'e nama jaarsa naa soqaa jedheen akka caaltutti eegaatti biraa fagaatteen booda taa'eetiin miti isheen itti jaarsa soqaadhe siif hin gala. Osoma isa bira jiru sooshaal miidiyaa irratti ol ba'eetiin jaarsa naa barbaada jedheen. Kun gootummaa miti ma? Dhiirummaa dhiira caale. Kun gootummaa miti? Dhiira caale ibsan. Atamma hin baatu? Hin bahu. Hin bahu waan ati fiddu fiddu. Caaltura miidhaa geesse. Ettee bira ani immoo miidhaa isirra geesse san dachaa godhee sii kafala. Mee na dhaggeeffatu akka waan as taasu. Tokkoffaa ati lola kan kee si aarsuu danda'a sin ani garuu dhagaye si aarsuu danda'a akkana aarsuun beeku na aarsuu danda'a. Maaltu si aarse mana sanii bayya jechuun? Hin bahu. Jaartii xiyyaatti hin gala bayya jechuun saara? Naarsa. Maal si aarse? Mana kireeffadhuuti mana sanii yaammadhu eessu dhufte. Hiriyyaan kee immoo nama akkasitti itti dubbatu illee. Giddiin bar jaartii xiyyaa mirga irraa qabatte sanii waan fedhe godhuu danda'a. Akka hiriyyummaatitti mirga irraa qaba. Akka hiriyyummaatitti. Anaaf isin hiriyyummaa qofa osoo hin ta'in obboleetti dhalleesiif hin hima. Namni addaan nu baasee maaltu mana sanii bahuu wanni didduuf rakkoon kan kee kana jechuudha. Obboleewwan. Kadheen gadi sitti mul'aan kanu. Miti dubbiin jijjiirte waan ati naan jette hin beekne wal beeknaa bar muktaar maa wal kijibnaa. Waan ati na gaafatte barallee sooshaal miidiyaa irratti ol ba'ee dubbatuun barbaadu. Jedhee viidiyoo kee irratti ibsa godhe garuu waan iccitii tokko ol ba'ee miidiyaa irratti gabaasuu hin barbaadu. Rakkinni isaa mootiyyuu waan ata softe haa dubbadhu. Maaliif? Waan asirratti tokko. Kijiba. Egaa akkas taate. Kijiba hin ta'a. Waan asiin hin geenye. Iccitii caaltu asii mu barbaadde. Waan isin mana san keessa eenyu baa akkasii mu barbaadde. Eegaa san normaal. Waan bilbilaan naan jettee yoo barbaadde asirra sii zaraggafee akka gajjattee lammataa hojjettee viidiyoo waraannis godhuu hin dandeenye. Lama asirratti osoo nimii yoo barbaadde. Rakkoon qabu. Sagaleen asii kaa'ee hin jiraami. Sagaleen san ol baasi. Sagalee miti sirnumaan. Wanti normaal na bilbilteetiin sagalee sonaa keette maasila sagalee sanii dhageessaa haadhaatu akkanatti onnee kan kee dhaabdee dubbataa jirtu waan ragaa hin qabneef. Na dhaggeeffatu buni mana sanii yoo barbaadde kilaasii lamallee taatu ansii keessatti hin jedhe. Sooyyee amma booda waa'ee karaa manaa akkanatti dubbatu barbaadu an. Si galee walaa kabaju. Wali kabalaa jirtani? Walaa kabajnu sin galtu kasanii.
Waraa kabaju Eshi si ati galee yoona kabaji jaartiitti jarraa naa bahe. hin bahu. Itti galtee irraa moo dhiira moo maal? An dhiira. Dhiiras fakkaadhee gootummaan sun argite dhiira nama jechisiisti. Dhiira caale sanuu. Gootummaa miti. Ani amma dhufee jaartiitti sa'a osoo si bira qabadhee buni osoo si bira qabadhe akkam godhu. Mee ati dhiiraa koo qabadhu. An akka itti qabadhu sitti agarsiisa gaafsan. Ayi wal daffare walla. Kabajaan si Siifimu naan ka dhufee faadha. Waan hundaa sii meer. Duraan nama jedhee si kabajeessuuf ati garuu akka namaallee nama kabajamu miti. Mee maasi godhana? Akka namaayyuu nama kabajamu. Maasi godhe mana baay'ee jechuun malee amma dura wal lolee situ badhee maduu. Siin jedhee beeku. As biratti illee waan hin taane kan jedheetiin nama fachiise si'i galatuumaan dubbatteef kanaaf immoo Jaalattee dibbitee ni baata. adabbii bareedduu si sibiila. Jaalattee dibbitee ni baata. Waan amma jettee kan ni tufta akka Maal si tufama? tufsiisa. Maal yoo mana dhaatiyyuu osoo of dandeettee wannoo jette birii qaba jettee akkana godhatte malee baay'ee kireeffadhu mee murkuma sanuu guutu mana kireeffadhu bahe. Waan ati jetteef gadi ba'een kireeffadhu. Waan ati jetteef maallaqa kiyya gadi hin jissu. Siif hin galee illii kan keetiif jecha gadi ba'ee maallaqa Garuu hin dhufaan gaafa dhufu. Wallaahi na dhageeffadhu hin dhufa. Ati mana jirta. An caaltu bira nu akka fedhu lolaan dhufa fedhu tulaan dhufa. Dhufee gaafa anii fi caaltu wal lolle. Waan feene walaa goonaa naaf isin jaartiidhaan gaafsan rakkoon tokko analee maqaan kaasin sitti himaa silleen beeku amma kabajaan sitti himemi. Anis amma booda muktaar anaafat atis nan beektu anis hin beeku. Anillee sin beeku. Garuu gaafa dhufee manatti rakkoon tokko yoo anii fi si walirra geenye ati afaan takka dubbatte tokkoffaa namni rakkoon sirra ga'u. Narra ga'ani akkuma sirratti illee ga'u beeki. Akkuma rakkoo uumbisan buneensa akka uumuu hin dandeetti. Amma booda ammoo tuyyuu bilbila kee irratti. Ambaroo keessa kabajaara. Kunooti. Si mudate? Buloo bara buloo As bira argite. Maal gochuu sin bilbila? Bulookii miti bilbili kan keetiyyuu bilbili kee keessa akka jiraatu hin barbaadu. Amma booda bilbila kee irratti bilbili hin beektu sin beeku. Amma booda garuu ati manaa bahe. Hin bahu rakkina umi waan umtu san immoo tuyyuu dachaa godhee si kafaraa sin jedhe. Dhiirummaan immoo tuyyuu dhufanii gootummaa dubartii irratti laalchisuun si galee. Waraan isin tuma hin jenne. Dura dhiira taa'ee si hunduu. Haga jaartii keessan haadha manaa keessa dhiistanii dubartii biraa irratti akkana rarraatan san jechuudha. Dhiira jechuun nama haadha manaa isaatiif kabaja qabu. Si galee ulfinna qabu. Maa isaa kabaja isintu kabaja qabu. Kabajatanii kiiloon keessan gadi bu'aadha. Dhiirummaa maal argisiifne ilmootaa toonu. Kiiloon keessan gadi bu'aadha. Dhiirummaa maal argisiifne ilmootaa toonu lafa jirti. Dhiirummaan kanaa. Kan beektalee. Dhiirummaan kanaan Ganzaba isinii lafa jaasu akka. galatoomu ulfaadhu. Deebisaa mootuyyuu dachaa godhee si kafala. Ati manaa bahe maraafu. Sanni ilaalla. Naa hordoftoota kabajattoota kiyyaa waan isii akkana godhu argitanii maal taate jechuun haa'uus billee sheetanii mucattiin fayyamaa qabdi. Caaltumtuu akkanatti hin godhanne. Ani manaa naa bahe jechuun nama dhugaa dubbachuuf tokkoffaa dhaqee ani caaltuu ciqicciqii daa'immantu jira. Daa'imni isii faanti dhiqqishuudha. Yoo dhaqni ani caaltuu wal lolle daa'imni sun osuma namni wannoo isheen gadi ta'ettu miidhamuu dandeetti kan jedhu wannoo jedhu. Sijjammar ani dhalaaf dhalaan sharri akkuma dhiyootan isinii waan isii akkana godhuun beeku ani garuu ammas sana akka mana sanii baatu barbaada. Wal bira akka ta'anii barbaadu. Innaa viidiyoo argitanii jirtanii ani tasgabbiidhaan narraa fudhatteetiin baatii hin dubbattu jedheetiin eegeen damuu isin uleen osoo dhiqqashumatti dubbadhee na dha'uuf waan akka nama.